rakkoo hedduu jira siqaayi anamma ka'eera dhangala qopheessi birrii koo dallaala yoo ati na diddee nan dhufa boleettee ta'usi Allammatan dhufuu Dubaayii rakkoo hedduu jira siqaayii anamma ka'ee nan galaa birrii koo qopheechii dallala yoo ati diddee booskidhaan mataa kee keessa si waxalaa reefu taate dubbiin inaante reefu taate dubbiin barri walqixxee dubbii walqixxee jedhan dhugaa shamarranii gaafa ba'uu barbaadu akkanatti dhiirri akka dhufu akka dhiirri Dubaayii dhufu karaa bananii jechuudha. Amma dhiironni hedduun dhugaa shamarranii biyya ormaatti gubatanii maallaqa fidanii baay'een isaanii arganii jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo adda addaatitu gadi ba'aa jira. Warroonni dhiiraa akkaataa isaanitti jiraatanii biyya ormaatitti biyya ofii keessatti kabajaa gurguddaa qabu. Waa hundaan zannaxanii uffata zannaxanii fataa jedhanii jiraatu. Asitti uffanni sun irraa ka'ee uffata biraatti galchaniiti isaaba sareetiin isaaba hoolatiin isaaba horiitiin oo'a barahaa kana keessa oofaa jiru. Kana jechuun gaafa dhugaa keenya baasuu barbaadu Saa'udiillee warroonni Saa'udii dhufanis karaatiin hin jiru. Garuu Dubaayii kana kan baname ana dasna jedhe jechuudha. Dasna jedhe garuummoo abbaa manaa kiyya obboleewwan kiyya fiduu fi nan sodaadha jechuudha. Sababiin isaa rakkoo kana yoo argan osoo miidhamanii immoo nu jalaa waa ta'u jedhee tan malee fidee waxaluu yaade keessatti garuummoo birriin 300 kaffalamu sun beeka nama lama fidan 300 qofaanii miti barkan dhufan porosoosiin jalaa jira. Walumaa galatti namni tokko gara 400 fi sanii ol fixuu danda'a jechuudha. Egaa nagaallee hin daganne ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa yaa hordoftoota koo samoona kana uttaalloon tokko nu qabeera. Awaarri Saa'udii tokko ijoollee Saa'udii keessa jirtan hedduun beektu. Awaarri Saa'udii isaa nu tasmaamaa hin jiru jechuudha. Qoricha warri beektan koomentii jalatti nu barreessaa. Asumarraan illee akkuma beekamu warra dhiiraatiif dhiirri akka karaa seera qabeessan deemu biyyi Dubaayii banamee jira. Biyya Arabaa yoo jedhan ilmi eberuu Dubaayii deeme, ilmi ebeluu intalli ebeluu Dubaayii deemte, intalli ebeluu Saa'udii deemte yoo jedhani warra biyya keessatii fi waanuma taa'anii akka barbaadanitti waan barbaadan argatan kan se'an hedduutu jira. Inuma dubbannaa inuma iyyinaa waa'ee kanarraallee namoonni wayitti nu dabalan hin jiran jechuudha. Garuu gaafa dhufanii ofii isaaniitii haala kanaan argan kan biyya ofii keessatti bareeda qabanii, kan biyya ofii keessatti kabajaa qabanii, kan biyya ofii keessatti waan hundumaan iftoominaan jiraatanii biyya ormaa keessatti garuu garbummaadhaan jiraatu. Wantoonni akkasii hin jiru, qaldiin akkasii hin jiru. Baay'een isaanii arganii as ga'anii gaabbanii maafan dhufee jedhanii gaabbanii jiru. Asumarraan illee wanni nani dhaamuu barbaadu obboleewwan shamarranii jechuudha. Ijoollee hedduutu obboleewwan kiyyaa obboleessa kiyya nan fidaa haa fayyadamu carraa kanatti kan jettanis jirtu jechuudha. Asumarraan ani kanan jedhu biyya ormaa dhufuu fi biyya ofiitti hojjechuun garaagarummaa hin qabanatti fakkaatu. Maallaqa 300 itti baastee gara biyya Arabaa erguu irraa akka yaada mataa kootti jechuudha. Amma 300 kan dallaala kaffalamu walumaa galatti. Garuummoo porosoosiin karaan makiinaa gizee porosoosii jammaru paaspoortiin waa hedduu jira ka. Waan kana hunda gaafa haga xumuratutti walumaa galatti 400 ol fixaa jechuudha. Maallaqa kanarratti xiqqoo dabalte yoo dandeechee fi bajaajii baasuu yoo bajaajii hin dandeenye hojii wayii banuu fi hojiin guutee jira jechuudha. Itti beekan taananii Itoophiyaa keessatti namni hojii uumee hojjechuu hin beeku. Xiqqoo biyyattiin teenya zibbi jette barana malee hojiin guutee jira jechuudha. Innaan akkasan jedha akka mataa kootti jechuudha. Kun yaada mataa kootidha. Isatti aansuudhaan immoo dhugaa shamarranii gaafa ba'uu barbaadu gubanni keenya imimmaan keenya gaafa dhugaa argachuu barbaadu karaan Dubaayii baname.
Bayzawee ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jiran ijoolleen dhiiraa kan kara lukaatiinis kan kara humnaatiinis durmaa dhufanii as jiranii dhugaa keenya nuu dubbatu dhugaa keenya nuu argu jechuudha. Isaan hindoom urfa keessa oolu galgala jarri bira hin taa'anii biraa galu hin boqotu. Nuti garuu sa'aatii 24 guutuu jara wajjin oollee jara wajjin bullee gizee gadi ciifnu bichaa nu biraa kanatti deeman ni jiru. Kana hunda dandeenyeeti maallaqa sanis finna. Walumaa galatti immoo isaanirra immoo nu wayyan jedha gara tokkoon sababiin isaa isaan oo'a barahaa sanii dhugaa siniin jedha. Unkaan alaa miti mana keessattuu minkeeyyifni meeqa? Minkeenyinni 3-4 banameetu saaloonii tokko keessatti dadhabnee jirra jechuudha. Isaan ala keessa oolan kuni ijoolleen ala keessa oolan kuni mee akkamitti danda'u jetta? Qorri biyya Arabaa yoo dhufe qorra xiqqaa miti. Oo'is yoo dhufe oo'a xiqqaa miti jechuudha. Waan akka qaldiitti dhufuu miti wanti hunduu. Innaa haala kanaani yeroo dhufu oo'a kana jechuudha. Guyyaa tokko maalan godhe seetan obboloota koo dhugaa siniin jedha. Wanni tokko ilaaluun jaalladha gizee sanii fiilmii 16 kan jedhu afaan Arabaatiin kan hojjetamu tokko sirriitti ilaala. Buuphaa kana wanni irratti cabseetuma xabashaa irratti cabsee aduu keessa godha. Akkat godheetuma bilcheecha. Ruuzii kana bishaan itti naqee distiidhaan ala godha hin bilcheecha. Mee qoy jedheen illee ka'ee jaarran. Dhugaa siniin jedha gizee oo'a akka malee jechuudha kaa'ee amma ji'a tokkoon booda akka malee oo'a buuphaa kana cabseetumaan ala godhe jechuudha. Hin goggossinilleedha jechuudha. Hinima bilcheechi akka waan ibiddarraa jechuun kana jechuun oo'i biyya kanaa ibidda caala nama guba jechuudha. Gubaa daqiiqaa takkaa miti sekondii takka gaafa keessa dhaabbatan nama hollachiisa. Kana keessatti urfa san keessa gaafa hojjetanii urfa san keessa gaafa deemanii akkamitti danda'u jettanii yaaddu. Biyaansi ilmi namaa maallaqa qofaanii miti kan jiraatu fayyaas yoo qabaate waan fedhe hojjetee jiraachuu danda'a. Fayyaatu barbaachisa. Biyya ormaa dhufanii aduu kana keessa dhuma xaaranu fayyaa isaanii dhabanii maallaqa itti fiddasanii miti sanii ol baasuu dandeechuu jechuudha. Waan namaa baasu kana. Inni biraan mooyyuu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf an akka mataa kootti akka yaada mataa kootti dallaalli yeroo ammaa maallaqa ofii fudhannaan garagartee nama laaltu baay'ee rakkoo guddaadha jechuudha. Warra biyya keessatiin biyyoonni Arabaa akkanaadha. Biyyuma keessan keessatti dalagadhaadha. Biyyuma keessan keessatti gadi taa'aa hojjetadhaadha yoo jedhaniin akka waan isaanitti miqqanyoofne gaafa dhufanii jedhanii akka waan nu caalanii nu tasteenyee isaanitti akka waan miqqanyoofne gaafa immoo bilbila nurratti dawwalanii jalaa kaasuu baannu akka waan itti hojjennee nuti warra abbaa qabeenyaa taane isaan dubbisuu akka waan hin barbaanne akkasitti nu fudhatu jechuudha warri biyyaa Bayzawee. Warroonni biyya ormaa keessa jirtan namoonni akka kootii jechuudha komii warra biyyaa dandamannee yoo dabarsine malee hin dandeenyu. Gaafa biyya siin galla jenne uummata muluutu waan ofiddee dhufti jedhee si eeggata. Uummata muluudha nan godha nan qabadhee gala gaafa jette mindaa waggaa tokkootu siin gahu. Waa bituudhaaf birri xiqqaadhaan hin bitu. Gaafa biyyatti galchitus birri xiqqaadhaan hin galchitu jechuudha. Kana hundaayyuu nama biyya ormaa jiruuf eenyutu yaadaa eenyutu rifataa nama nuuf rifatu qabnaa nama nuuf yaadu qabnaa jennee gaafa yaanne namni nuuf rifatu namni nuuf yaadu hin jiru yoo waaqayyoon ta'e malee waaqayyoodhaan gaditti jabaannee dandabannee of taanee namaa yaaduu dhiisnee ofii keenyaaf ofuu taanee ofuu dandeenyee warroota nu komatan warroota nu himatan warroota nu hamatan hunda isaatu gurra tokkoon dhagaa gurra tokkoon gadi nannee nuumtu nama tokko nama of danda'e tokko taane doo biyyatti gallee of dandeenye kanarra miila tokkoon dhaabbannee dhaabbachuu dadhabnu kana gaafa galle miila lamaan akka gad dhaabbannu of goone warroonni biyya irratti nu komata sun guyyaa tokko rakkatanii liqii yoo nurraa liqeeffachuu gara keenya dhufanii kan ittiin arraffamnee kan ittiin ifatamnee kan ittiin hamatamne san yoo wayiin guduuffannee kan harkaa qabnu ta'e biyyatti hojii wayiitiin uummanne ta'e rakkoo san isa oolchuu dandeenya jechuudha. Isiniif galee rakkoo san isa oolchuu dandeenya. Garuu har'a immoo wantuma gatiin baasnetti wantuma arginetti balleechinee salbaajii biyya Arabaatti balleechinee ebeluun gammachiisannee waan qabnu hundumaa asumatti zaraggafnee gaafa harka duwwaa gallee bututtu saniin irraa
namoota hin gammachiifna saniin booda kophaatti deebina mana keenyatti hafna kaalaan gaafa galluu fi gaafa jalqaba galluu fi namni kan nu leellisu haga baatii tokko haga torbee tokkooti bakka haga torbee tokkooti saniin booda namni nama moosarees hin jedhu hin jiru kan jiraattu manuma kee isa tokkicha sanii jechuudha. Gaafa ka maallaqa kee harkaa fixxee jirta waan ittiin gadhaabbattu hin qabdu waan ittiin waa hojjetattu hin qabdu sim jettee teechee gaafa gadi baatee nama waa gaafatte hissobdi rakkattee osoo hin taane waan itti yaaddetis hin jedhu nama si fayyaddu ofii si fayyaddu jechuudha. Kanaaf obboloota koo kan dhiiras haa ta'u kan shamarranis haa ta'u jechuudha. Namoota siin komatan hundaayyuu sooftii fuudhati gurra keechan cuqqaalladhaati jalqaba irratti maallaqa keenya walitti qabannee gallee luka lamaaniin keenya biyyatti gaafa gadhaabbanne saniin boodatti rakkataallee gargaaruu dandeenya. Kan rakkatee nu bira dhufes oolchuu dandeenya malee har'a zaraggafnee firfirsinee harka duwwaa gallee ofiifis hin taanu namaafis hin taanu bilaasha taanaa jechuudha. Kanaaf akkanatti gubannee gubaa keessatti hojjennee ibidda kana keessatti hojjennee asii gallee immoo lammata ibidda kana keessatti deebina jechuun akka mataa kootti baay'ee ulfaataadha jechuudha. Sirritti naaf ulfaataadha akka mataa kootti jechuudha. Kanaafuu waan kana akkasiidha. Ijoolleen dhiiraas ta'e akka carraa warroonni as geechanii haala kanaan hojjettan akkamta akka hojjetan beekudha jechuudha. Baguma dhuftanii gubata shamarran biyya Arabaa imimmaan keenya kan nuti boonyuu gadi baanee baguma nuuf argitan gubannee cincoofnee arrafamnee ifatamnee maqaan biraa nutti ba'ee uffanni nurraa baafamee kan biraa nutti uffifamee haala saniin biyya ormaa keessatti maallaqaaf kana fidaa jirra malee haala salphaatti teenyee bashannannee zannannee akka barbaanne taanetii miti guyyaa tokkichallee bashannannee hin beeknu. Meebii ijoolleen ala hojjettani waan garaa keessaniitis uffachuu dandeechuu waan hawwitanis bitachuu dandeechuu nuti ijoolleen koontiraata jirru bitannullee shaanxatti gadi awwaalla malee uffachuun nuuf hin ta'u jechuudha. Jarri nuuf hin eeyyamani jechuudha. Odoo tasaa waa taane odoon uffatiin deemnaa jechuudha. Egaa viidiyoo kiyya sumarraa nan goolabaa turtina wajjin gootaniif galatooma baay'ee.